Halkan sana akka irra deebinuun barbaada. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii haadhaaf abbaa koo bira taa'een ergan baradhee xumuree booda carraan yuunivarsiitii illee na dhaqqabee yuunivarsiitii seeneen waggaa 3 barnoota fiiziksiitiin baradhee eebbifameen rabbi na gargaaree baatii muraasa booddeellee hojii qabadheen barsiisuu jalqabeen yeroo ammaa immoo ganna gara yuunivarsiitiitti deemeen barnoota digirii lammaffaa koo barachaan jira. Haatii fi abbaan koo akka magaala keenyaatti namoota waa qabu maallaqa qabu jedhamanidha. Abbaan koo dur daldalaadha. Yeroo gabaan haala gaarii taateefiitti mana baaburaa magaala keenyaa bakka lamaatti dhaabbatee hojjechuu jalqabee nutiin ittiin nu guddise. Ana waliinis ijoollee 4 durba 3 dhiira 1 haatiif abbaan koo waliin horataniiru. Mana baaburaatu nu guddise yoon jedhe soban ta'u mitire. Manni baaburaa keenya akka magaala keenyaatti baay'ee jaallatamaa fi abbaan koo hiyyeessa jaallachuun, hiyyeessa kabajuun, hiyyeessaaf kennuun, hiyyeessa nyaachisuun waan beekamuuf namni biyya keenyaa anaafis ta'e obbolaa koo maatii koof ulfina guddaa qaba. Kana qofaallee otoo hin taane manneen amantaa kan kiristaanaas ta'u kan islaamaa yeroo ijaaraman abbaan koo akka jaarsaatti lafti gahaan akka kennamu darbee immoo giphiisaa keessaa baasee amantaansaa kan hin ilaallanneen maallaqa baasee nama mana amantaa ijaarsisudha. Muka guddaa aanaa keenyaa jedhaniiti hawaasni naannoo keenyaa isa dinqisiifatu. Mana liqeeffataan dhufee liqii ittiin dhabne, rakkataan dhufee gargaarsa malee kan ittiin deebinedha. Of jajuu, of tuuluuf, of kaabuuf otoo hin taane dhugaama mana keenyaati. Anis jireenya maatii koo jiraachuun barbaada. Abbaan koo namni maallaqa isarraa liqeeffachuuf dhufee tarii yeroo hundaa namaaf hin guutuutii ofii of harkaa hin qabu yoo ta'e deemee namarraa liqeeffateetu nama sanaaf kenna. Sababiinsaa immoo abbaan koo yoo gaafate namni kamuu waan isa amanuuf hojjetees ni deebisa waanta jedhuuf ni kennaafi. Abbaan koo baay'ee amanamaa. Haa ta'uutii garuu yeroo tokko ani dhaladheen naannoo waggaa 8 yeroon fixu obboleessi isaa mana bitachuu barbaadee abbaa kiyyaan maallaqa naaf liqeessi jedhaanii manni yeroo bitamu maallaqa guddaatu nama barbaachisa mitire. Abbaan koo kana hin qabu kana qofaadha. Isa hafeef immoo namarraa fuudheen si liqeessa jedheen namarraa fuudhee liqeeffatee kenneefi. Bakki manni kun itti bitame bakka bareedaa waan ta'eef mana irra jiru diignee mana bareedaa ijaarree irratti galtaa jedhee abbaamti koo obboleessa isaatti hime. Obboleessi abbaa koo immoo maallaqa na harkas fira harkas kan jiru hunda fudheen mana kana itti bitee isa kamimmoon mana haaraa ijaaraa hangam bayyaannadhutti waggaa 2-3 manuma kana keessan jiraadhaa ijoollee koo waliinii jedhee deebisaafi. Haa ta'uutii garuu abbaan koo ana bira malli hin dhibu. Mana jireenyaa koo qabsiiseen maallaqa baankiirraa siifan liqeeffadhaa ati immoo kanfaltee hanga kanaatti naaf deebistaa jedhee deebisaafi. Kanarratti abbaan koos obboleessi isaas walii galanii maallaqa baankii kana baatii 3-3tiin obboleessi abbaa koollee deemee akka kanfalu. Haa ta'uutii garuu obboleessi abbaa koo haga waggaa tokkotti maallaqa baankii deemee kanfaluu dideem. Yeroo kanatti baankiin akeekkachiisaa abbaa kootti baasee mana qabsiistee sirraa gurgurra yookiin maallaqa gaafatamte kanfalii kan jedhudha. Yeroo kanatti abbaan koo maallaqa ofirraa fuudhee kan waggaa tokko dhalasaa waliin kanfalu dhabe. Liqii namarraa fuudheellee hin deebisne ture. Al takka rakkoon walirratti dhuftee namatti baay'atti mitire. Obboleessa isaa waliinis walitti bu'anii. Obboleessi abbaa koo abbaa kiyyaan qabeenyaan caaluu waan barbaaduuf miidhee sooromuu caaluu barbaada. Abbaan koo akka inni gidirfamu fedhe. Otuu maallaqa baankii irraatii qabu abbaa kiyyaan maallaqa dhowwate. Yeroo kanatti baankiin dhufee
mana jireenyaa keenya irratti caalbaasii baasee. Haa ta'uutii garuu hawaasni naannoo keenyaa akkam obbo Abaluun manni isaa inni maallaqa dhabee irratti gurguramaa kan qabnu walitti buusnee nama kanaaf dhaabbachuu qabna jedhanii kan liqeessuu danda'u liqeessee kan buusuu danda'u immoo buusee manni keenyi sababa obboleessa abbaa kootiif gurguramuu ture baankiin gurgurachuuf ture sababa hawaasa naannoo keenyaatti deebi'ee abbaan koo umrii fudhatee namoota maallaqa liqeessanii sanaatiif tokko tokkoon deebisee ofirraa kanfalee jireenya koo keessatti qoromsiin qorameen ni guddaan kanadha jedhee abbaan koo yeroo hundaa dubbatataa nama jaallataniin nama gadameessa tokko keessaa waliin bahaniin ganamuu gaarii otoo yaadanii fi hamaan gadameessa tokko keessaa walitti nama buusu ta'us garuu eessuma koodha duuti isaa gammachuu naaf hin qabu obboleessi abbaa koo umriin dheerannee namni naannoo keenya garaatti hammaate sababa abbaa kootti hundumtuu salolee ijoollee isaa qabeenya isaa kana hunduma dhiisee addunyaa kanarraatii darbee maallaqaan qabeenyaan wal dorgomuun dhumni isaa maal akka ta'e kunoo jireenya abbaa koof obboleessi isaa sirriitti nutti himaam. Obboleessi abbaa koo hangafa isaadha haa ta'uutii garuu yeroo hunda abbaa kiyyaan caalee argamuu barbaada. Haati manaan isaallee garaagarummaa abbaa koof obboleessa isaa gidduutti fiduuf boolla ishiin hin qonne hin qabdu. Haa ta'uutii garuu nama du'e hin hamatanii hin komatanii seenaa jedheen kaasee dhumni dhala namaa garuu gaafa dorgommiitti seenan kanaan nama geessi. Abbaan koo obboleessa isaa dorgoma otoo hin taane kan qabu kennaa hiraa rabbitu naaf kenne kanan kenne immoo qoodeen hiyyeessa waliin jiraadha jedhee nama amanudha. Akkuma kennu akkuma harka isaa diriirsu hanga har'aatti dhugaa rabbiidha. Abbaan koo dhabee harki isaa namatti hiixachuu dadhabee hin beeku. Ani baradheen hojii qabadheen akka abbaa koo nan ta'a jedheen karoora dheeraa karoorfadhus haa ta'uutii garuu jireenyi kuni ni beekamti mitiiree mindaan barsiisaas beekamaadha. Wanti nyaatamu wanti dhugamu gatiin mana kiraa fedhiin maatii gargaaruuf qabnu harka koo akkan diriirsine na dhorkaa. Sanumas ta'ee garuu wanta nyaadhu wanta dhugurraa ofitti qusadheen torbeettis torbee lamattis nama lama sadii mana kiyyatti waameen nyaachiseen obaaseen maallaqa xiqqoo kenneefiin gaggeessaa. Icciitiidhaan jaalala kan hin jalqabee yeroon barnoota koo kutaa 9ffaa baradhu ture. Haa ta'uutii garuu namni jaalala waliin eegale arrabaan jaalala natti odeessa malee hiikoo hojii isaatiin na waliin ciisuu dhiira barbaadudha. Waggaa 2 na kadhachaa ture. Mana hiriyoota kootti illee na beellamee na waliin ciisuuf fedhii isaa natti argisiisnaan ati kanaaf na barbaadda taanaan ammuma sirraa adda bahuuf ani qophiidha jedheen turtii waggaa 2 booda isarraa adda bahee. Namni hedduunis hanga yuunivarsiitii seenetti isa waliin jaalalaan akkan jirutti na beeku. Waliin ta'uu keenya malee walirraa adda bahuu keenya namni nu beeku hin jiru. Kanaan yuunivarsiitii akkuman deemeen seemisteera 2ffaa irratti barataa madaree koo barnootaan baay'ee qaxalee ta'e tokko qabxii olaanaa dipaartimentii keenyaas kan galmeessise isa waliin walitti dhiyaachuun jalqabe. Ijoollummaa kootii kaasee immoo barataa cimaa nan jaalladha. Haa dheeratu haa gabaabbatu haa qabaatu haa dhabu dhimma koo miti. Barnootumatti waan cimaa ta'e na hinaafsisa. Nan jaalladhaanii keessumaa dubartiidha taanaan immoo hinaaffaan koo natti jabaatee baruma kam barnoonni naaf galee cimeen sadarkaadhaan hin baha jedheen nan hawwan ture. Haa ta'uutii garuu kuni bara jireenya koo keessatti takkaafuu naaf hin milkoofne. Barataa kanaan walitti siqnee waliin qayyabachuu waliin ooluu mooraa yuunivarsiitii keessa bakka deemnu hundumaatti waliin fayyadamuu eegallee. Seemisteera 2ffaa waliin ooluu eegallee ganna walirraatii adda yeroo baanu akka baay'ee na jaallatu na gaafachuu immoo sodaatee ifaaf ifatii dargaggeessi kun natti hime. Anis keessa kootii baay'een jaalladhaanii amalli isaa amala namaa miti. Wanti hundumti isaa ni bareeda. Waanuman jaalladheef onnee koo keessa waan bu'eef ta'e hin beeku. Isarraa waan fokkisu hin qabu. Dubbii sobaa otoo natti dubbateellee soba kan ture isa bira gahee anaaf dhugaa ta'a. Nan isa amanaa. Yeroo sanatti garuu tole hin jenneeni. Yeroo barnoota waliin barachuu eegallu guyyaama jalqabaa sitti himan jedheeni tole jedhee ganna na eegaa bahee bona gaaffii jaalalaasaaf deebiin koo tolee eeyyeen akka ta'etti hime. Innis baay'ee gammadee. Haa ta'uutii garuu jaalalli mooraa yuunivarsiitii keessatti jalqabnu barnoota keenya irratti dhiibbaa uumuu hin qabu. Bakka addaatti wal arginu hin qabnu. Anis atis nama kaayyoo nama karoora qabu waliin haa taanu jennee isa waliin walii gallee. Kanaan jaalala addaa ta'e waliin jalqabne. Waliin baana waliin gallaa. Dubartiin tokkollee haasoma biraa dhufti
dhuftee yoo isa waliin qoosuu barbaadde ifadheen ofirraa ari'aa. Kan inni gaafatame anatu deebisaa. Jaalala otoo hin taane lubbuutu isarraatii na qabee. Guyyaa walirraatii adda baanii halkan sa'aatii boqonnaa isaatti bilbilaan haasaa bullaa. Paakeejii qarshii 5 halkan sa'a 6 haga sa'aatii 12tti nama haasofsiistutu jira. Ishee binnee hanga bilbilli keenyi baatirii fixutti baatiriitti deebisnee qabsiifannee chaarjirra goonee hamma dadhabnuti wal haasofsiisnee riba sa'aatii 1 sa'aatii 2 taane rafnee ganama deebinee kaaffeetti wal arginaa. Haala kanaan waggaa 2 mooraa yuunivarsiitii keessa otoo walirraa addan bahin jaalalaan dabarsinee qabxii waliigalaa olaanaatiin jaalalleen koo kun eebbifame. Yeroo qayyabannaasaa akkan tuqneef sa'aatiin isa argu sa'aatiin isaaf bilbilu baay'ee nuuf qusadhaa. Isatu amma boqonnaarra jira jedhee naaf bilbila haasoo waliin eegallaa. Al takka takka daree barnootaatti maqaa keenya wal jijjiiranii barattoonni daree keessaan waamu. Anaanis isattis nutti tola malee walitti hin qaanofnu. Maatiin isaallee hagas maratti baay'ee gargaaruunii kan danda'anii miti. Obboloota isaaf hangafa ilma dhiiraadha. Baay'ee isa eeggatu. Baratee bakka gaarii gahee isaaniinillee akka gargaaru bakka gaarii akka isaan geessisu innis namuma kanaati. Kanaan waggaa 2 booddee waliin eebbifamne. Guyyaa eebba keenya waliin ciisna jennee karoorsine. Haa ta'uutii garuu maatiin nu biraa deemuu waan hin dandeenyeef waliin ciisuu hin dandeenye. Akkuma karoorsinetti walirraa adda baane. Anis gara maatii kootti innis gara maatii isaatti galee barnoonni xumurame. Kana gidduutti barsiisummaadhaaf bilbillee si waamna jedhanii mooraa yuunivarsiitii nuti barannu isaaf waadaa galanii turanii. Kana qofaayyuu miti. Barattoota 2f carraan iskoolaarshiipii barnoota digirii 2ffaa biyya ambaatti deemanii akka barataniif kan kennamu bara sana dhufee ture. Haga fulbaanaatti na waamu jedhee eeggachaa ture. Anis yoo inni achi dhaqee hojii argate isa biran deema jedheen karoorfadheen ture. Bilbilanii waamuu dinnaan bilbilee gaafateeni akkam ta'ee haalli qacarrii koo jedhee yeroo gaafatu beeksisa keessatti baasnee turre. Barattoonni qoramanii barattoonni 2 barsiisummaadhaan barattoonni 2 immoo carraa iskoolaarshiipii argataniiru jedhaniini. Battaluma qaamaan gara yuunivarsiitii sanaatti deemee ni iyyatee as achi yeroo jedhu homaa namni isa dhaga'u didee. Barattoota 4 duuba isaa qabxii qaban sabaan gara biraa Oromoo waan hin taaneef isaaniin galchanii. Namichi dipaartimentii heedii ture saba biraadha. Saboota isaa gara biyya ambaatii fi hojii barsiisummaadhaaf kaadhimmatee. Jaalalleen koo baay'ee aaree waan fuudhu waan gadhiisu dhabee aariidhaan dipaartimentii heediin keenyi mooraa yuunivarsiitiitii yeroo bahu dhagaadhaan fuudhee sammuu keessa rukutee jireenya koo kan natti dukkaneessisii jedhee. Haa ta'uutii garuu balbaluma mooraa yuunivarsiitii waan na ta'eef federaalonni yeroo suma qabanii gara mana hidhaatti darbatame. Baatii 2 erga hidhamee booda barsiisaa sana waliin araara uumanii hiikamee gara biyyaatti galee. Ani baatii muraasa booda akka godina keenyaatti beeksisni barsiisummaa bahee jennaan dorgomeen darbeen barsiisummaadhaan aanaa gara biraatti qacarame. Jaalallee kiyyaanillee koottu asitti dorgomii jedheen kadhadheen hin ture. Haa ta'uutii garuu mooraa yuunivarsiitii irratti yoo ta'e malee haayiskuulii elementarii galeen hin barsiisu. Abjuun koo achumaan dukkanaa'ee hafaa jedheenaaf deebisee. Mooraa yuunivarsiitii garaagaraarraa beeksisni ni baha. Haa ta'uutii garuu bara kana namni digirii barate baay'eedha waan na ta'eef digiriidhaan qabxii gaarii fi maastarsiidhaan qabxii gaarii warra qaban mooraa yuunivarsiitii barbaada. Waggaa 1 obsee itti fufeef waggaa 2 obsee. Ana bira koottu yeroon jedhuuni tolenaan hin jedhuun dhiiratu dubartii gargaara malee dubartiin dhiiran gargaartu jedhee maallaqallee na harkaan fudhatu. Baay'ee rakkataa hanga sadarkaa hojii humnaa hojjechuurra yeroo gahu dhumarratti hojii kanaaf abdii kutee deemee bosonatti waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame. Akka inni achi hin deemneef baay'ee kadhachaaniin ture. Haa ta'uutii garuu addunyaan kun dhugaa of keessaan qabdu nama dhama'e nama rakkateef gatii sirriin kaffaltu as taa'een maraataa ta'urra bosona galeen ummata kiyyaaf qabsaa'uuna hoyyaa bu'aa malee waggaa 2 dabarsinaan jedhee takkaa waan na deemeef wanta godhuun dhabee. Kanaan jireenya bosonaa leenji'ee meeshaa qabatee Oromiyaa eeguu jalqabee. Darbee darbees yeroo mijatuu fi hinnaaf bilbilaa. Akka durii garuu guyyaa guyyaatti sa'aatiin barbaadetti isa waliin
haasa'u carraa hin argadhu. Baay'ee nama qulqulluu beektu. Jaalalleen koo nama baay'ee qulqulluudha. Baay'een isa jaalladha. Maatiin koo ati yaa mucaananaa dhaabbattee hafuuf himoo naan jedhu. Akkan heerumu baay'ee barbaadu. Haa ta'uutii garuu hanga isaaf mijatutti heerumni natti hafu. Isa malee dhiira gara biraas hin barbaadu jedheen hanga waggaa 26tti durbummaa kiyyaan hin ture. Waggaa 26 booddee waggaa tokko jaalalleen koo bosona keessa erga turee booda ijoolleen Oromoo biyya hambaa keessa jiran carraa iskoolaarshiippii jaalallee kiyyaaf arganii. Kanaan innis carraa sanatti fayyadamee deemee barachuuf paaspoortii kan sobaa hojjechiifatee wanti hundiyyuu milkaa'aa fi uummatatti mul'atee akka garaasaa socho'uu nama hin dandeenyedha. Carraa kana argachuu isaatti anis baay'een gammadee. Haa ta'uutii garuu otoo isan argiin gara biyya hambaatti akka inni deemu waan hin barbaanneef bakkuma ati jirtu nan dhufa jedheen otoo inni na diduu otoo na kadhatu maaloo bakka kana abiddatu jira anillee takkaafuu yoon du'e rakkoo hin qabu lubbuu kee diinni akkana jalaan galaafannee jedhee otoo na kadhatu isa biraan deemee bosona keessatti kabaja kiyyan kennee fi torbee tokkos waliin hin dabarsee anattis isattis baay'ee tolee wal dheebochaa wal arra'aa wal barbaadaa turreera. Arraa torbee tokko waliin baanee naannoon sun mijataa waan nan turreef rooba aduu qoreetti baruu waan hin dandeenyeef xiqqoo akkana dhukkubu yeroo ta'u isa dhiiseen gara magaalaan bakka hojjedhutti imala koon taasisee. Gara biyya hambaatti imaluuf baatii tokkotu isa hafee maaloo halkan akka sana otuun deemiin dura otuun dabaladhee baay'ee natti tola jedhee bilbilaan baay'ee natti haasa'aa ture. Anillee fedhii guddaa akkan qabu nitti himee kana gidduutti wal arginee waliin dabarsuu barbaannaa. Haa ta'uutii garuu qaamni mootummaa sirriitti waan isa beekuuf magaala keessa sekendii tokkoof bifa isaa kanaan socho'uu hin danda'u. Si'a 2 si'a 3 gara kiyya dhufuu yaalee haa ta'uutii garuu mijachuu fi didee duubatti deebi'ee. Dhumarratti garuu yeroon imala isaa gahee amma bahuun dirqamadha waan na ta'eef bosona keessaa bahee tikeetii xiyyaaraa kuchisiifatee magaala godinaa aanaa keessatti bosona jiraachaa ture yeroo gahu basaastonni bosonaa akka bahee itti manii qabsiisanii qabamuusaa ani hin dhageenye. Haa ta'uutii garuu ajjeefamuusaa toora sooshaal miidiyaarraan argee jaalallee koo baay'een jaalladhu ija isaa argeen yeroo gaarii waliin dabarseen baatii tokko booda du'a isaan dhagahee akka koo namni cabe qalbii kan hiyyoome anaaf hin jiru ture amanuun dadhabee reyoota isaaf yeroon bilbilu eeyyeen akkana ta'e jedhanii garaa na muranii gaddan taa'ee hojiin dhaabee qofaa kiyya wantan dadhabeef maatiin isaallee dhagahanii waan turaniif iyyaafadheen maatii isaa bira deemee akka ana waliin jiru obboloota isaati miiraa suuraa koo ofirraa qabu akka anaan fuudhuti beekuu gadda waliin hin taa'ee gadda taa'een torbee 3 akkuman dabarseen shakkaa kan hin ture marsaan laguun koo dhufuu didee har'a bortoon jedhu yeroon darbee dubartiidha waan nan ta'eef of shakkeen meeshaa ittiin ulfa ilaalamu naa bitaa jedheen yeroon of ilaalu edaa gootni kiyya firiisaa gadameessa koo keessa kaa'eetu addunyaa kanarraa boqotee firiinsaa gadameessa koo keessatti hafeera. Ilma dhiiraa otoon eeguu intala dubaraan dahee fi kana yeroo dhageenyu kanaan yeroo beeknu maatiin isaallee gaddi isaanii hir'atee fi anis cirumaa nan dagadhee mucaa koo nan dahee siif guddisna yeroo naan jedhan gonkumaa ija koo duraa fuudhuun barbaadu kun intala gootaati jedheen mucaa koo guddifachuu jalqabee barnoota koo digirii 2ffaas galmaa'een barachaan jira. Hagam jaalallee koo of biraa dhabuun qalbii koo baay'ee na cabsus hir'uu ta'ee jiraadhus haa ta'uutii garuu dhala isaa qabaachuun koo anumaan iyyuu goota na godhaa. Erga inni du'e dhiirri irra hin jiru jedhanii dhala kan na jalatti argan dhiirota na qoccoluu dhufaniif akka dubartiitti otoo hin taane akka onnee dhiiraattiin ofirraa ari'aa. Heerumuu dhala gara biraa godhachuu dhiira biraa simachuu gonkumaa fedhiin qabu. Maatiin koo haati koo abbaan koo maal taatee sammuu keetu sirrii miti moo qofaa kee kan jiraattu naan jedhu. Haa ta'uutii garuu ani qofaa koo miti. Ergan isa baree isa waliin jaalala jalqabee sekendii tokkoofiyyuu qofaa ta'een beekuu gaddisaa baatii 3 ol anarran turre. Sanaan booddee immoo dhala isaatiin abdii godheen dhala koo keessatti isa ilaalaa jireenya nagaa qabu jiraachaan jira. Tarii yoon dogongore maatii koos ofis miidhaa yoon jiran ta'e hin beeku. Haa ta'uutii garuu har'a kanaan hin jira. Yoon balleesse balleessiteetta yoon gaarii godheera ta'e immoo gaarii gooteetta naan jedha. Ana obboleet keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya.
Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.